Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu sa'a kanaaf qabannee isiniif dhiyeessina. Namoota balaa xiyyaaraa Itiyoophiyaan dhumaniif siidaan dhaabbate. Balaa xiyyaaraa bara 2019 Bishooftutti mudateen namoota 159 du'aniif siidaan yaadannoo ijaarame guyyaa kaleessaa eebbifame. Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiksii Alamuu Simee fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka gabaasetti bakkichatti argamuudhaan siidaa yaadannoo kana eebbisiisuun guyyaan kun namoota balaa kanaan haala suukanneessaan du'an miira guddaadhaan kan itti yaadannoo qofa osoo hin taane nageenya geejjiba qilleensaa miira itti gaafatamummaa fi itti fufiinsaatiin akka eegamu gochuudhaaf cimsinee hojjanna jechuun dubbateera. Xiyyaarri daandii Itiyoophiyaa Booying 737 Maaks 8 lakkoofsa balalii isaa ET 302 ta'ee bitootessa 10 bara 2019 Finfinnee irraa gara Keenyaatti osoo imaluu Bishooftutti kufee caccabuudhaan namoonni 157 lubbuu dhabuun isaanii beekameera. Balaa konkolaataa Shawaa Lixaatti 6 du'anii hedduun madaa'uun himame. Godina Shawaa Lixaa aanaa dandiitti balaa konkolaataa mudateen namoonni 6 yoo du'an hedduun madaa'uu miidiyaan faanaa gabaaseera. Balaan kun kan mudate konkolaataa geejjiba uummataa aanaa Gindabarat irraa ka'uudhaan gara magaalaa Gincii deemaa ture bakka addaa Aannaanoo jedhamutti garagaluudhaani. Kominikeeshinii aanaa dandii wabeeffachuun akka gabaafametti namoota 6 du'aniin alatti namoonni 16 ammoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan irra gahuun himameera. Kanneen miidhaman hospitaala Ginciitti yaalamaa akka jiranis dubbatameera. Waraanni haaraan Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ni ka'a taanaan kaataan biyyoota lamaanii akka jijjiiramu himame. Waraanni haaraan Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'a taanaan kaartaan biyyoota lamaanii fi naannoo gaanfa Afrikaa ni jijjiirama jechuun Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabratintsaa'ee himaniiru. Dabalataan nageenya galaana diimaa fi gaanfa Afrikaaf dhiibbaa guddaa qaba kan jedhanii fi waraanni biyyoota lamaan gidduutti ka'uu waan hafuu miti jechuun kan dubbatan Jeneraal Tsaadiqaan biyyoonni lamaan yeroo gabaabaa keessatti akka xumuranitti yaadanis waraanni achitti dheeratuu isaanii ka'eera. Miseensa bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay keessaa tokko kan tahan Jeneraal Tsaadiqaan sodaa naannoo Tigraay ammas dirree waraanaa taati jedhu kan qabanidha. Yeroo kamiyyuu Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni banamuu danda'a jedhee kan xiinxalaa turee fi gaanfa Afrikaa kanatti ammoo rakkoo hamaa ni kaasa jechuunis sodaa qaban kaasaniiru. Jeneraal Tsaadiqaanis yaaduma xiinxalaa kana deeggaruudhaan kan dubbatanii fi erga mootummaan Itiyoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaatti TPLF waliin mallatteesseen waliigaltee Itiyoophiyaa fi Eertiraa laaffachaa dhufeera waraanni waan ka'uun hin oolledha jechuunis dubbataniiru. Jeneraal Tsaadiqaan mootummaa Eertiraa yeroo waraana Tigraay gara mootummaa Itiyoophiyaa goruudhaan yakka adda addaa raawwachuun kan himatanii fi yeroo ammaa kana ammoo hooggantoota TPLF gidduutti qoqqoodinsa uumaa jiraachuun mootummaa Eertiraatti quba qabaniiru. Jeneraal Tsaadiqaan sadarkaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo ce'umsa naannoo Tigraayitti ijaarsa sirna dimookiraasii irratti kan hojjechaa jiruu fi gara mootummaa federaalaa fi Geetaachoo Raddaatti goruudhaan qoqqoodinsa TPLF iyyuu sababa jedhanii akka himatan ni ka'a. Qoqqoodinsa siyaasaa TPLF keessa amma jiru balaa akka qabu kan dubbatan Tsaadiqaan qondaaltonni ol'aanoon TPLF kana duraa fi amma yakka kanaaf hojjechaa turan itti gaafatamummaa jalaa of baasuu fi sodaa qaban irraa kan ka'e gara Isaayyaas goraa jiraachuus rakkoo TPLF keessa jirudha jechuun dubbateera. Humni waraanaa Eertiraa nama argatan hunda ajjeesaa dubartoota gudeedaa qabeenya saamaa turan jechuun kan dubbatanii fi akkasis tahee warri balleessaa isaanii duraanii amma dhokfachuu barbaadan ammas Isaayyaas waliin michoomaniiru jechuun kan kaasee fi gareen kun Isaayyaas waliin tahuun bulchiinsa Abiyyi Ahmad aangoo irraa fonqolchuu yookaan kuffisuun gara aangootti of deebisuu fi abbaluu jechuudhaan dheebuu qabanis himeera. Mootummaa Eertiraa injifannoo argachuudhaaf uummata afaan Tigree dubbatan gara kebbaa jiru balleessuuf yaadaa jira jedhem. Garuu ammoo deeggarsa uummata Tigraay malee ammoo injifannoo argachuu miti jiraachuuyyuu akka hin dandeenye akeekkachiisaniiru. Waraanni kamiyyuu biyyoota lamaan gidduutti ka'uu malu yeroo dheeraa gaafachuu mala kan jedhan Jeneraal Tsaadiqaan gama lamaaniin garuu waan yeroo gabaabaatti dhumu godhanii nama amansiisuudhaaf yaalaa akka jiranis odeeffannoo qaban himaniiru. Waraanni kun yeroo barbaades haa gaafatu haala barbaadeenis haa gaggeeffamuu naannicha keessatti garuu miidhaa gurguddaa qaqqabsiisaa jira jechuunis gara fuulduraattis miidhaa gurguddaa qaqqabsiisa jechuun sodaa qabanii fi akeekkachiisa qabanis dhaamaniiru. Yeroo waraanichi dhufu kaartaan naannichaa amma argaa jirru kun bifuma kana qabatee waan hafuu miti jechuun kan barreessanii fi gaanfa Afrikaa keessaa michummaa biyyoota adda addaa jiraachuu akka malu kaasanii yeroo waraanichi jalqabe yeroo xiyyeeffannoo addunyaa gara waraana Yukireenii fi Raashaa
akkasumas baha giddu galeessaa fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongootti deebi'e kana keessatti rakkoon hammaataadha jechuunis kaaseera. Waraanni Itoophiyaa fi Eertiriyaa jalqabnaan biyyoonni akka bifa addaa qabaachuuf shoora ol'aanaa qabaatan Yuunaayitid Arab Emirates, Saawud Arabiyaa, Iraan, Masrii fi Tarkii akka ta'anis himeera. Tigraay dirree waraanaa hiree xumura waraanichaa murteessitu taati miidhaan isaas naannichaaf guddaadha ta'a jechuun kan dubbatan jeneraalichi kaayyoo Tigraay waraanichaa oolchuu fi waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra ooluu guddoodha jechuun dubbateera. Imaammata karaa nagahaa mootummaa Eertiriyaa waliin jiraachuu fi imaammata waraana hambisuu hordofuun hojii bulchiinsaa naannichaa ta'uu qaba jechuun kan dubbatanidha. Waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra hin oolleef ammoo kanneen gufuu tahan naannoo Tigraay fi naannichaan alas jiraachuu kan himan Jeneraal Saadqaan akka hin fashalaafneef mootummaa Itoophiyaa fi hawaasni idil-addunyaa waliigaltichaa mijeessan itti gaafatamummaa isaa akka fudhatanis dubbateera. Dabalataanis waraanni hamaan gara biraa naannicha keessaa akka hin kaanee fi kan keessa akka dhaabsifamu kan dubbatanii fi yeroo waraana kaaba Itoophiyaa sana Jeneraal Saadqaan ajajoota waraanaa humnoota TPLF yeroo sanaa keessaa tokko kan turanii fi rakkoo san kan hubatan waraana Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu bara 1998 hanga 2000 waggoota lamaaf gaggeeffame irrattis ajajaa waraana Itoophiyaa ta'uun dursaa akka turan ni beekama. Waraanichi waliigaltee Aljeers bara 2000 yoo dhaabbatu Aljeersis hanga dhiheenyaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad Eertiraa waliin araara buusanitti biyyoonni lameen karra isaanii walitti cufachuudhaan gara waggaa 20tiif wal gaarrifataa turaniiru. Jeneraal Saadqaan buufanni doonii Asab kan Itoophiyaa ta'e jedhanii kan amananii fi Itoophiyaan humna jabaa galaana diimaa irratti ijaaruu akka qabdu kan amananii fi jeneraalichi sababa ejjennoo isaanii kanaan mootummaa Eertiriyaa baay'ee kan dheekkamsiisee fi gartuu Itoophiyaa yookaan gartuu Tigraay keessa teettee warra Eertiriyaatiif hoggantus akka dheekkamsiise dubbataniiru. Waraana Tigraay dura miidiyaa tokko waliin gaafiif deebii taasisanii waliigalteen idil-addunyaa dhimma kana irratti jiran hundaa haa ilaallu. Waliigaltee nagaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa booda Itoophiyaan buufata doonii Asab ni fayyadamte jedhamee eeggamaa ture. Ijaarsa daandii fi bu'uuraalee misoomaas naannichatti jalqabanii kan turan ta'uun ni yaadatama. Yaa'iin dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa qaamolee amantii dahoo godhatanii ergaa walitti bu'iinsaa kakaasuu dabarsan cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibse. Yaa'iin dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa ibsa har'a bitootessa 2 bara 2017 kalaqoofsa Itoophiyaatti baaseen dhiheenyaa kana namoota hordoftoota amantaa Islaamaa fi Ortodoksii ofiin jedhan gidduutti yaadota duudhaa waliin jireenya amantoota lamaanii xureessan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamaa jiraniin gadduu isaanii ibseera. Namoonni dhuunfaa amantiiwwan lamaan ilaalchisee ergaa badii dabarsan seeraan alummaa babal'isuu irraa of qusatanii olaantummaa seeraaf dursa akka kennanii fi gocha isaanii akka of qusatanis himeera. Wal arrabsuu, wal xiqqeessuu, wal kabaja dhabuu fi amantoota gidduutti taasifaman yakka kan jedhe yommuu ta'u yaa'ichi haasaan jibbiinsaa amantii namoota dhuunfaa fi gareen godhamu amantii kamiyyuu bakka bu'uu akka hin dandeenye hubachiiseera. Barreessaan ol'aanaan yaa'ii dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa Qeesis Taagaayee Taaddasaa ibsa laataniin yaa'ichi namoota amantii akka haguuggiitti fayyadamuudhaan ergaawwan walitti bu'iinsa akka kaasan miidiyaa hawaasaa irratti dabarsan cimsee kan balaaleffatudha jedhan. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fayyadamuun mirga namoota biroo sarbuun cal jedhamee bira darbamuu hin qabu kan jedhan yommuu ta'u Qeesis Taagaay qaamni dhimma ilaallatu hatattamaan tarkaanfii seeraa akka fudhatus dhaamaniiru. Haleellaa diroonii akkaan guddaa ta'e Mooskootti raawwatamuu Raashaan beeksise. Yeroo Yukureenii fi US marii nagahaaf wal ga'anitti haleellaa yeroo kamiyyiraayyuu guddaa Mooskootti raawwatamuu Raashaan kan ibsitee fi haleellaa jabaa halkan guutuu gaggeeffamaa ture kanaan yoo xiqqaate namoonni 2 ajjeefamuu aangawoonni Raashaa himaniiru. Namoota lamaan haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa tokko waardiyyaa paarkii konkolaataa keessa hojjetu umriin isaa waggaa 38 yoo ta'u inni kaan ammoo ga'eessa waggaa 50 ta'uun himameera. Kun haleellaa Yukureen Mooskoo fi naannawa isheetti raawwatte isa hunda caalaa guddaa jedhamee kan sodaatamee fi kantiibaa Mooskoo Sargee Soobiyaaniin dirooniiwwan 78 magaalattiitti argaman rukutamanii kuffifamuu fi buufataawwan xiyyaaraa Mooskoo 4 ammoo yeroodhaaf hojii dhaabaniiru jechuunis dubbatameera. Yeroo kanatti garuu pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin ilma mootii Saawud Arabiyaa waliin mari'achuudhaaf Jidda kan jiruu fi ta'us marii jila Yukureenii fi US guyyaa kibxataa mari'atu keessatti kan hin hirmaanne ta'us kaafameera. Imalli isaanii daawwannaaf kan jedhamee fi mariin US fi Yukureen waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti xiyyeeffata jedhamee kan eegamudha. Mariin Yukureen waliin goonuu waan gaarii fida jedheen abdadha jechuun Tiraamp kan dubbate yommuu ta'u pirezidaantichi mariin Yukureenii fi US waliin Saawud Arabiyaatti taasifamu
waan gaarii fidan jennee abdanna jechuun dubbateera. Pirezidaantiin lamaan borii Saawud Arabiyaatti wal arguudhaan marii kan gaggeessan yommuu ta'u, Tiraamp guyyaa kaleessaa miidiyaa isaa Tiruuz jedhamu irratti akka barreessetti bu'aan argamu gaarii ta'a jennee abdanna jechuun dubbateera. Dhumarratti Yukureenii fi Raashaa gidduutti nagaan ni bu'a jedhame marii US fi Yukureen taasisuuf jedhan kanarratti gama lamaaniinuu qondaaltonni ol aanoon isaanii ni hirmaatu jedhamee eegama. US bakka bu'uu ministeera dhimma alaa Maarko Ruubiyoo fi gorsaa nageenya biyyaalessaa Maayik Waaltiz akkasumas baha giddu galeessaatti ergama addaa US kan ta'an Steve Witkoofis ni hirmaatu. Yukureen garuu eenyummaa namoota kana irratti hirmaatanii hanga ammaatti adda baaftee wanti dubbate tokkollee hin argamne. Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo nama hooggantoota riphee loltootaa to'achuuf gargaareef miliyoona 5 akka kennitu dubbatte. Mootummaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo hooggantoota hidhattoota jalqaba bara kanaa kutaa baha biyyattii gara caalu qabatanii 3 to'achuudhaaf adamsaa kan jirtu yommuu ta'u, kanaanis qaama isa gargaareef badhaasa doolaara Ameerikaa miliyoona 5 kaffala jechuun dubbatteerti. Kanaan dura hoogganaa koomishinii filannoo Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo kan turan Koorneel Naangaa amma jaarmiyaa riphee loltoota Congo River Alliance jedhaman hoogganaa kan jiruu fi hidhattoonni M23 jedhaman as keessatti argamaniiru. Hooggantoonni M23 Sultaanii Maakeenyaa fi Baartinaardii Bisimwaa kan jedhaman kanneen mootummaa to'achuudhaaf barbaadaa turaniiru. Manni murtii waraanaa bara darbee hooggantoota riphee loltootaa 3 kunneen bakka isaan jiranitti murteen du'aa irratti kan murteeffame yommuu ta'u, biyya ganuudhaanis kan himatamanidha. Mootummaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo gaazexeessitoota biyya baqaa jiran 2 seeraan to'achuuf adamsaa kan jiru yommuu ta'u, nama gaazexeessitoota kanneen qabeef tumseef ammoo badhaasa doolaara Ameerikaa miliyoona 4 qopheessa jechuun waadaa galeera. Namoonni mootummaatti eerem kanneen carraa qabamuu isaanii baay'ee dhiphaadha. Humni waraanaa mootummaa hidhattoota deeggarsa Ruwaandaa qabanii fi baha Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo iddoo albuudaan badhaate qabatanii jiraniin kan wal hingituudha. Hidhattoonni kunneen magaalota gurguddoo Goomaa fi Bukaavuu jedhaman kan to'ataman yommuu ta'u, pirezidaantiin biyyattii Feeliks akka jedhetti hidhattoota kanneen loluu caalaa hawaasni idil-addunyaa Ruwaandaa irratti dhiibbaa akka nuuf uumuu fi qoqqobbii akka irra nuuf kaa'u ni gaafanna jechuun dubbateera. Sababbiin isaas Ruwaandaan hidhattoota kanneen ni deeggarti jechuun kan amanan waan ta'aniifidha. Gabaasni UN bara darbee baase loltoonni Ruwaandaa 4,000 ta'an hidhattoota M23 Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessa socho'an waliin ni hojjetu jechuunis barreessee ture. Walitti bu'iinsi tureen 60,000 kan lakkaa'aman du'anii 60,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Ministeerri muummee Kaanaadaa itti aanaa waraana daldala Tiraamp waliin injifachuudhaaf waadaa seenan. Jastin Tiruudoo bakka bu'uudhaan ministeera muummee Kaanaadaa itti aanaa kan ta'an Maark Kaariniin yeroo biyya isaaniitti dubbatan biyya isaanii yeroo kamiyyuu Ameerikaa jala akka hin galle dubbataniiru. Maark Kaariniin kan Jastin Tiruudoo bakka bu'ee ministeera muummee Kaanaadaa ta'uuf injifatan yeroo inni aangoo fudhachuuf jedhutti biyyattii keessatti tasgabbii dhabuun cimee kanatti waraana daldala pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaggeessaa jiru injifachuudhaaf dhaadataniiru. Bulchaan duraanii baankii giddugaleessaa Kaanaadaa kunis dorgommii hooggansa paartii Liberaal irratti dorgomtoota 3 injifachuudhaan mo'atuun isaanii ni yaadatama. Kaarniin gaheessa ganna 59 haasaa injifannoo isaanii yeroo dubbatan keessaa harka caaluu kana keessatti Tiraamp Kaanaadaa irraa qaraxa kaa'uu fi biyyattiin bulchiinsa Ameerikaa 51ffaa gochuu akka barbaadu dubbachuu isaanii qeequun haasa'aniiru. Ameerikaanonni dogongora tokkollee raawwachuu hin qabdan jechuun kan dubbatee fi akkasuma dorgommii tapha hookii Kaanaadaatti daldalanis ni injifatti jechuunis kaasaniiru. Kaarniin itti dabaluudhaan guyyoota itti aanan keessatti ministeera muummee biyyattii ta'uun waadaa kan galan yommuu ta'u, filannoo waliigalaa itti aanu irrattis paartii liberaalotaa ni hoogganu jedhamee eegama. Walgahiin kunis torbaan dhufu keessatti kan waamamaa ta'uufi kanaan dura ministeera muummee filataman aangoowwan filannoo uummataatiin qabaman qabatanii hin beekan jechuunis ni yaadatama. Dorgommii filannoo paartiin kun eegale amajjii darbe keessaa kan erga Tiruudoodhaan aangoo isaanii waggaa 10tti siqu irraa gadhiisuudhaaf gaaffii dhiyeeffachuu isaanii hordofeeti. Jastin Tiruudoon qaala'insa jireenyaa fi rakkoo mana jireenyaatiin wal qabatee rakkoo mudateen fudhatama isaanii uummata biratti qaban waan hir'ateef aangoo gadhiisuudhaaf paartii isaanii keessoo dhiibbaan akka mudate kan ka'eef
fedha isaaniitiin aangoo gadhiisuudhaaf dhiheeffatee ture. Filannoo dilbata galgala geggeeffameen Maark Kaarleen sagalee 85.9 dorgomtoota isaanii ministeera maallaqaa duraanii Kiristaa Firiiliyaandiin injifataniiru. Filannoo kanaan uummanni 150,000 ta'uu sagalee kennuu isaanis paartiin isaanii beeksiseera. Oduu biraatiin Yukureen dhukaasa dhaabuu irratti waliigaluun mariif qophii ta'uu Ameerikaan beeksifte. Pirezidaantiin bulchiinsa Tiraamp jalatti jiru Yukureen Raashaa waliin walitti dhukaasuu dhaabuudhaaf marii dhihaachuu akka dandeessu himaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa yaada isaanii tokkorra hin dhaabanne Doonaald J. Tiraamp dhiheenya kana Raashaadhaaf dursaa kan turan yommuu ta'u yeroo ammaa kana ammoo gara Yukureen goruun isaanii dhagahameera. Qondaalli gameessi ministeera dhimma alaa US aangawoonni Yukureen akkaataa US barbaadduun mariif socho'aa jiraachuu kan dubbatanii fi qondaaltonni US aangawoota Yukureen waliin Saa'ud Arabiyaatti wal arguu marii eegaluuf jedhameera. Ministeerri dhimma alaa US Marco Rubio fi gorsaan nageenya biyyaalessaa US Mike Waltz qondaaltota Saa'uditti imalan keessaa kanneen maqaan isaanii ol kaa'edha. Kunis duraanii deeggarsa waraanaa Ameerikaa qofaa ta'uu akka hin qabne kan dubbatan Tiraamp guyyaa 10 dura qondaaltonni lameen White House'tti walitti bu'anii gargar bahuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp Zelenskiin waraana kana dhaabuudhaaf qophii miti jechuun kan qeeqee fi yeroo sanatti ammoo Raashaa cinaa dhaabbachaa kan ture yeroo ammaa kana garuu Yukureeniif deeggaruu jalqabeera. Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin gurraandhala bara 2022 Yukureen kan weerare yommuu ta'u yeroo ammaa Raashaan dachee Yukureen dhibbantaa 20 ta'u to'attee harka ishee keessatti galfatteerti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun guyyaa har'aatiif qabanne kanan gammaatti dhageeffattanidha. Turtiin waliin gootaniif galatooma.